واي ارتي اورومو كرتي كاني لما اترك ميديان وان تي هوجن ارغسيسو كن تر نجرو اما اكا ميديالين بلسا كنتئ كان واي امتا كينيا كان واي ارتي كينيا كان واي ما كينيا هندما وكمل اسو كان اكا او ام ان فا ارغچو كينيا قبسو طنا دامتي غدا داني ارغمه ارسا غدا اتكفلمه ميديان كن ميديا بلسته واي امتا كينيا في واي كينيا كان ديسو كان دراته وساتي غمچو باين تدغما ان اكا نمت كوتتي نموت تيغمدا جرجا او ام ان اكمان سنجي نبرتي أكتي إلالو أكا ميديا بلسة إيتي وان أرجاج الروميديا رأدا كنته لغا كان إبسو لغا جرتو كان إبسو صداتكو ملي ميديا بيا كيسا غافس سرنا بيا كيساتي في كان وان نفيداتي متي ونون كانوا كناترون قروا او ام ان كانوا أدولة في برنوتا في هندما وكانوا كرابلسة تأنوان تفجتة درسل جوهري في جرى إسا وجن لما آترن هندا هو كان قالت قدا مكا سبا أورموتي في سبا أمتا سبا لما في هندمانو قالتهم فتشا بيألا سنتي برنوتا في انفورميشنا غباسني في كان بيفغوت رانو دقباتوره اما دند امي دفي بيكيس غلينو ولين امتا ولين جراچا وان تهاجروس اجان ارغا كان هندما هو امتا نوف دقبسيسو اساني كوني انجفنو غدا odudhas oduu dhugaa ta'e qabatamaa ta'e dhiheessuu isaatitti kun injifannoo guddaadha. Jooharii fi waayilonni isaa biyya keessa dhufanii jiraatanii yaada ofiitis dabarsaa yaada namaatis fudhachaa waan kana broadcast godhanii ummata agarsiisuun kuni gaa injifannoo keessan ka'a waan injifannoodha. Yoo ummanni tokko dhugatti qabsaa'ee dantaa ofiitiif galma ni gaya kan fakkiinuuf ta'u OMN'dha. Biyya galuu isaatitti biyya tana biyya agartee nu affaafa jeessanii miidiyaan hundi sobaa fi maarree nuti himaa ture isaan kana wajjin dorgomaa ummata argachuu isaati. OMN haqa waan hojjetuuf jecha kanaaf jecha ani miira gammachuutu na dhagaama ummata hundumaafuu hin jaa. OMN kun miidiyaa ummataati kan deeggarsa ummataatiin jiraatu. Ummanni yoo dhugaa barbaade ummanni dhugaa barbaada. Soba quufne waggaa 100 soba quufne jiru waa'ee keenyaa fi waanuma addunyaan keessa jirtu dhugatti agarsiisuudhaaf OMN miidiyaa tokko kan beekame kan Oromooti jeetan duraanuu hime. Ummanni wanni barbaadu dhugaa barbaada. Oduudhaa fi barnootaas waan hundumaa dhugaa barbaada. Kanaaf jecha ummata akkuma waan barbaachisu olitti bira dhaabbachuu OMN bira dhaabbatee akka nama dhugaa bitateeti. Soba bitachuu manna taaksii fi qaraxaa fi kana kaffallee waan hin taane nuun argitee wanna gochuu quufee jira ummanni. OMN miidiyaa bilisa miidiyaa ummata keenya eega jennee namuutu xinnaa guddaan bira dhaabbachuudha qabaadha. OMN bira waan danda'uun birriidhaas haa ta'u yaadaas haa ta'u humnaas haa ta'u hundaan bira OMN bira dhaabbachuun advanteejiin kan ummataati. Ilmaan Oromoo duwwaa otoo hin taane sabaa fi sablammoonni hundinuu
bira dhaabbatanii gargaaruu akka of danda'ee cimu gochuun barbaachisaadhaan jira. OMN's cimee fuuldurallee jabaatee guddatee waan haga ammaa hojjete ol hojjechuu akka dandayu abdii qabna. Kanaafuu namni Oromoo fi sabaa sablammoonni hundinuu bira dhaabbachuun barbaachisaa jedheetiin ilaalama.